Margote. Wambaye hojjadhe. Wana kamali. Sidise beramba walin. Buna dhugaa bahe. Anas balleesse. Yaada gaafa dura wal baranne Osfaanatti wal baranne ni beetanii miti Osfaana bakka biraan deemee Minnesota malee gannaaf wajjala yaa san akkasumatti ka ija tokko isii laalaa ija tokko nabbaa isii ofirraa laalaa ture akkasumatti garuu isiin fedhii kiyya hin qabdu turte. Baay'ee fedhii kee hin qabu ture. Guyyaa tokko Foki si daritti wal arkine Awashirraa shoppingii gootee galuu jirti si gargaaru malee jedheen san booda gargaarsa kiyya booda buna naa danfiste baay'ee tokko buna waliin dhugaa yeroo dabarsaa turre. Yeah, like every single day. You were special to me. I would go through his wallet and find Starbucks gift cards and texts from his friends to come and drink coffee at his house. I would stop making coffee at the house to see what he would say. Easy man. There was kind of a point where things were just not the same. What do you mean? You would always go through my phone and ask me, Esed, Yom Gata, Agam Turta. Because I don't trust you. Sorry. I remember one day he told me he was going to the masjid to pray Maghrib and Isha together and then come home. So I was alone and I went to my neighbor's house until he come home. Karu, you want achige? Kunno kabrichi rabbi kun mana ollarra buna dhuguttu jira. Yoo haganamara si rakkise jechuun maana dhiistee hin deemin. Nigga woman, how many times did you cheat on me? I don't know. Take the wild guess. Lakkaayaa hin turre. Waan tokko si galuu qaba. Rakkinni si biraa miti. Ana bira illee miti. Rakkinni kenna buna. I don't think you are a bad person. Susi bunattu akkana si god. I think we are going through our first stage of moving on. And it's hard, but buna irratti haadhuun. Biyyeen dhugi akkanatti na taphattee eessa deemte? Rabbii jedhin araarame. Sin dhiisuu? Hayyee akka feete na godhuu dandeetta. Bunuma tanaaf dadhu eegi. Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu. Hudiga. Bakko